Ijoolleen ganna 16 fi 17 kun maatii isaanii namoota gara 5tti siqan irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwataniiru. Kan nama dhibu ajjechaa kana raawwachuu isaaniitu hin ta'in sababa maaliif ajjechaa kana akka raawwatanidha. Juulaay 22 bara 2015 bulchiinsa Ameerikaa kan taate magaalaa Oklahoomaa keessatti halkan gara poolisiitti bilbilli wayii ni bilbilama. Shamarreen bilbilte kunis miira sodaan akkas jettee haasofti. Hello? Hi, where are you at? They've been out Oklahoma 7411. What address? 709 Maple. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Poolisiinis teessoo isaan jiran gaafachuun bakka isaan jiran deemu. Bakka isaan jiran yeroo gahan Crystal Beaver kan jedhamtu iddoo hedduu waraanamuun lafarra utuu foqoqtu arguuni. Yerooma sana ambulaansii waamuun gara hospitaalaa fuudhanii deemu. Garuu baay'ee miidhamtee waan tureef hafuu hin dandeenye. Utuu hin du'in duras ajjechaa kana eenyu akka raawwate itti himtee ture. Obboloota ishee hangafaa kan ta'an Robert Beaverii fi Michael Beaver kan jedhamantu gocha kana raawwate. Poolisoonnis gara yakki kun raawwateetti yeroo deebi'an waan argan amanuu dadhaban. Maatii gara 5tti siqan iddoo garagaraa waraanamanii dhiigaan makamanii jiran argu. Isaan keessaas harmee isaanii April Beaver, abbaa isaanii David Beaver, mucaa umurii ganna 7 Christopher Beaver, umurii ganna 5 kan taate Victoria Beaver, akkasumas Daniel Beaver kan jedhaman obbolaa isaanii kana hunda ajjeesanii. Kan nama ajaa'ibu garuu obboleettii isaanii umurii ganna 2 kan taate utoo maashee hin godhin ishee dhiisanii turan. Yakki kun Ameerikaa keessatti yakka sodaachisaa fi gaddisiisaa ture. Maarree obbolaan lamaan kun maatii isaanii irratti yakka suukkanneessaa akkasii hojjechuuf maaltu isaan kakaase? Poolisoonni yakkamtoota kana bakka isaan jiran argachuu fi sababa isaanii gaafachuuf sa'aatii 2 qofatti fudhate. Obboloonni lamaan kun bosona mana isaanii duubatti argamu keessa dhokatan. Yeroo argamanittis uffanni isaanii dhiigaan wal makee ture. Garuu umurii ganna 17 kan ta'e Robert Beaver sodaan kamuu fuula isaa irratti mul'atu. Faallaa kanaan immoo umurii ganna 16 kan ta'e Michael Beaver baay'ee sodaatee fi gaabbee ture. Poolisoonni kunis yakka kana yeroo qoratanitti obboloonni lamaan kun yakka kana akka raawwatan ni amanu. Yakka kana raawwachuuf maaltu akka isaan kakaase baruuf poolisoonni baakgiraawundii maatii kanaa duubatti deebi'anii qorachuutu isaan irra jiraata. Broken Arrow magaalaa Oklahoomaa keessatti kan argamu magaalaa xiqqoo fi jiraattota 100tti siqan qabdi. Isaan keessaas maatiin Beaver isaan tokko turan. Maatiin kun of keessaa miseensa 9 qaba. April Beaverii fi David Beaver harmee isaanii fi abbaa isaanii yeroo ta'an isaanis ijoollee 7 qabu. Maatiin kun mana bareedaa fi guddaa ta'e keessa jiraatu. Magaalaan kun magaalaa xiqqoo ta'ee fi jiraattota baay'ee gatii hin qabneef maatiin kun namoota waliin baay'ees waliin argan. Ijoolleen barnoota mana keessatti baratu. Mana barnootaa deemanii barachuuf carraasaa hin arganne. Maatiin kan isaan hin hubanne haalli jireenyaa ijoollee kanaa dipireeshinii hamaa ta'e keessa akka isaan galchaa jiru quba hin qaban. Keessumattuu mucaan gafaa kan ta'e Robert Beaver irratti dipireeshinii hamaa ta'etu mul'ata. Obboloonni lamaan Robertii fi Michael jedhaman hiriyoota kan hin qabnee fi bahanii waan hin bashannanneef filannoo isaan qaban yeroo isaanii intarneetii irratti dabarsuu ture. YouTube chaanaalis bananii sochii tokko tokko ni socho'u. Garuu yeroo isaanii intarneetii irratti yeroo dabarsan maal akka isaan daawwatan eenyu waliin akka wal argan maatiin quba hin qabu. Guyyaa tokko akkuma barame YouTubeii bananii yeroo daawwatanitti mana barnootaa Kolumbaayeen jedhamu irratti haleellaa hamaa ijoollee lamaaniin raawwatame ijoo dubbii yeroo ta'u argu. Ijoolleen haleellaa kana raawwatan isaan waliin umurii wal fakkaataa irra waan jiraniif gochi ijoolleen sun raawwatan naannoo irra darbee akka biyyaatti ijoo dubbii ta'a. Miidiyaa garagaraatiin illee gochi isaan raawwatan ni gabaafama. Kanaaf Roobertii fi Mikaayelis mana barnootaa deemnee gocha akkasii yoo raawwanne akkuma isaanii ijoo dubbii taanaa kan jedhu mari'achuu jalqabu. Garuu ijoolleen kun barnoota mana keessatti waan barataniif mana barnootaa biraa deemanii haleellaa raawwachuu waan hin dandeenyeef filannoo isaan qaban maatii isaanii irratti gocha garaa jabeenya kana raawwachuudha. Bara 2014 ajjechaan kun tun raawwatiin waggaa tokko dura mucaan gafaa kan ta'e Roobert Beaver kool seentarii keessaa qacaramee hojjechuu jalqabee ture. Maatiin isaas mucaan isaanii hojii eegaluusaaf baay'ee gammadanii turan. Garuu kan isaan hin hubanne hojii kana hojjechuu kan eegale meeshaa ittiin isaan ajjeesuuf bituuf akkasumas qarshii meeshaa kanaaf oolu walitti qabuu fi kan inni hojii kana eegale. Deemsa keessas meeshaa qara qaban kanneen akka albee fi kan kana fakkaatan bitee mana keessa kuusuu jalqabe. Guyyaan ajjechaa kunis yeroo ga'u quxisuusaa kan ta'e Michael Beaver amansiisuun ajjechaa kanaaf akka inni qophaa'u godha. Jalqabaa gara 911tti bilbiltee gocha kana kan beeksiste Crystal Beaver kan jedhamtu obboleettii isaanii irratti haleellaa raawwatu. Gocha kana kan argan quxisuu isaanii kan ta'an Christopherii fi Victoria gara kutaa biraatti fiiganii dhokatu. Crystal Beaveriin dhiisanii ijoollee kana barbaadanii argatu.
Sana boodas ijoollee kana iddoo garaagaraa waraananii ajjeesu. Itti aansuunis Daani'eel Biivar kan jedhamu obboleessa quxisuu isaanii biiroo abbaa isaanii dhokatee waan tureef iddoo inni dhokatee jiru deemuun albeedhaan waraananii ajjeesu. Kana boodas haati isaanii fi abbaan isaanii hojiirraa yeroo isaan galan eeganii isaaniinis albeetiin waraananii ajjeesu. Walumaa galatti Roobertii fi Mikaa'el yakka kana kan isaan raawwataniif beekamtii argachuuf ture. Akkuma yaadanis sadarkaa addunyaatti beekamtii argataniiru. Seenaa kanarraa maatiin kan isin barachuu qabdan ijoolleen keessan intarneetii irratti maal akka isaan daawwachaa oolan hordofuu akkasumas sooshaal laayifii isaan barsiisuu akka qabdanidha.